Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Al tokko jireenya keessatti walii isaas hin beektan, mikiinaata isaas sababa isaas hin beektan, namni tuudhannaas hin dhabuu agartu. Qaami keessan hir'uu miti, sammuun keessan hir'uu miti. Bifa jaldeessaa yookiin bifa booyyee yookiin bifa bineensa kan biraan qabdanii namumadhaa. Lafumaa ka'eetu namni hundumtuudhannaas hin dhabuu agartu. Waaqayyoodhaan naas hin dhabin. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Seera boqonnaa 29 dubbisa lakkoofsa 31 kaase. Liyaan akka leellifamiin Waaqayyo yommuu arge dhala godhachuu ishee hin dandeessise. Raahel garuu dhabduu turte. Liyaan ulfooftee ilman deessee isheen Waaqayyo gaddeebi'uu koo waan ilaaleef amma dhuguma abbaan manaa koo ana hin jaallata jette. Maqaa isaa Roobeenitti hin moggaafte. Ammas ulfooftee ilma deesse. Waaqayyo akka hin leellifamiin dhaga'ee ilma isa kanas immoo anaaf kenna jette. Maqaa isaa Shim'oonitti hin moggaafte. Ammas ulfooftee ilmas deesse. Isheenis amma ilmaan sadii waanan isaaf godhadheef abbaan manaa koo alana anatti hin maxxana jette. Kanaafis maqaa isaa Lewwii jetteen moggaafte. Ammas ulfooftee ilmas deesse. Isheen alana Waaqayyoon nan jajadha jettee. Kanaafis maqaa isaa Yihuudaa jettee moggaafte. Yihuudaa jechuun galata jechuudha. Kana booddees da'uu dhaabdee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Barii ganamaa situ namaa kenna. Namni fayyaadhaan ka'ee iji isaa akka lafa argu situ ganama gaarii namaa kenna. Situ fayyaa namaa kenna. Namni waan gaarii godhaa akka oolu, waan gaarii yaadaa akka oolu, waan gaarii argachaa akka oolu situ yeroo namaa kenna. Maqaan kee kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf ganama barii kana immoo sagalee kee nu ergi, hafuura kee nu ergi. Hafuura hamaa nurraa ifadhu. Dubbii nama qabbaneessu, garaa namaa, qalbii namaa ceebsu nu dhangalaasi. Nus malkaa kee irraa dhugnaan wajjin ta'i. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Seenaa dubartii kanaa jalqabnee beenna baay'een keenya. Yaaqoob badee mana Laabaa yeroo dhaqetti boleessa isaa Esaawun baqatee mana Laabaatti gale. Amma barii namaa darbutti mana namaa taa'uun jira. Amma Waaqayyo nama yaadatutti mana namaatti galanii taa'uun jira. Amma yeroon gahutti achi taa'a. Garaan hiyyeessan qabu jedhu dur warri keenya. Ijoollee durbaa lama babbareedduudha inni ilaala ture. Inni ilaala ija lafa jalaatiin mucaa mana namaatti dhufedha. Sababii ta'eef ija hatee ilaalan itti fakkaata. Laabaan hojiitti qacaratee horii tikatti qacaratee gatii kee maalan sii kennaa jennaan. Mucaa ishee quxisuu naa kennaa ishee Raahel jedhamtu jedhe. Haa ta'u rakkina hin qabu. Kanaaf immoo waggaa 7 tiksitaa jedhe. Akkasitti bonaaf ganna roobaaf aduu obsee qorra obsee ho'a obsee dhama'ee siqaayii meeqaan intala kana harkaan gaachuudhaaf yeroon isaa yommuu dhiyaatu yommuu ga'u yeroon koo ga'eeraa intala naa kennaa jedhe. Sii kennina xaaxaan hin jiru jedheeni. Garaan namaa dhokataadha. Garaan namaa gaarii miti al tokko. Sii laannaa jedhe. Mucaan ola deemaadhaa waan baay'ee beekuun qabu gammadee bakka naa kennu jedhee qixaa'ee gaafa dhaqu. Galgala qophaa'een natti fakkaata gaafa dhaqanii
rivaayinii macarqii irratti waa irratti uffisaniiru intala fuula irratti. Yoona kana akkasumatti itti kennanii akka haguugamtetti fuudhee gaafa mana ga'u intalli ijji garasiif garana laala wal bira darba. Kanammoo isheetu qopheeffate miti, isheetu sooffate miti, isheetu dhaabbate miti. Wallaalaadha akkamitti akka taate hin beektu, akkasuma taatee of agarta. Waan ishee itti faradamu sun jiru. Ija sin toltuu bifa sin toltu natti fakkaata. Gaafatti kennanii Yaaqoob burraa karrayyuu jedhe. Maal jetta? Attamitti akkana gootu abbaa. Ani kan jaaladhe ishee kana miti, ishee Raaheliin hin jaaladhe ani jedhe. Amma akkam taatu tuusin ta'e intala ishee sin naqattan qayyaranii gaafa hambiraas ni kennani. Amma si ana naqata yommuu dhaqamu tokkoffaan intalli keessan eenyu maqaan ishee namaan jedhu akka namni beeku baruudhaaf. Maqaa ishee beektee himuu qabda. Lammaffaan immoo hin argina malee yommuu atettu immoo durba 5 walitti makanii fidu. An keessan kamiyyootti an kee beektee keessaa fudhachuu qabda. Durumaa jirti natti fakkaata. Wal makanii sasa ishee sanatti kennanii bakka galee maali bolee ilma koo maal taatee biyya keenyaatu hanga fiteessu kuti sun hin heerumtu seeruma keenya aadaa keenyadha jedheen. So ani maalan godha isheen jaallanne isheen barbaanne. Namnis kanaan dura gaafatee hin beeku, inni kunis immoo ishee gaafate inni kan biraa gaafate jaarsi humnaan gaafatti kennu hammam akkatti ija jibbaan ilaalamtu ilaalasin. Bakka haadha ishee lafuma kaa'ee dhiise akkuma qodaa wayii. Attaman godha waan Raaheliin jaalladha. Isheef immoo waggaa 7 naatiksi kaa'edhe. Baay'ee sababii ishee jaallatuuf waggaan 7 akka yeroo gabaabdutti akka yeroo xinnoo tokkotti lakkaa'ee waggaa 7 tiksee. Waggaa 14tti dubartoota 2 guure. Xaaxaa isaas duukaadhuma guure. Utuusuma Waaqayyoo ganama jalqaba itti kenne fudhateera ta'e utuu ofiisaaf hin filanne ta'e xaaxaan hin baay'atu. Al tokko isa Waaqayyoo beekee nuu kennu dhiifneetu ofii keenyaa kan biraa fudhachuuf yaalla. Yommuu ofii keenyaaf darbinee sanutti tolu fudhannu immoo isa Waaqayyootti tolu dhiifnees ofii keenyaaf barbaannu immoo fudhannu immoo xaaxaa isaatu makaraa isaatu baay'eedha. In jibbe waan gootan qabdu. Waan qabdu fiddee dhufte bifa ishee. In jibbe. An dhaadhabe. Wushee naasoftu achi ilaala. Musheen nyaata fidu dhimma hin qabu. Jireenya akkasii baay'ee ulfaata. Inni waggaa 7 eegee gaggabeen intala ishee kansaa Raaheliin yaa Waaqsaa galatu jedhee fuudhee bakka iseetti gammade. Waaqayyo waan Yaaqoob godhu, waan Laabaan godhu, waan mana Yaaqoob keessa jiru hundumaa cal jedhee ilaala. In taazzaba. Mana keenya keessatti maal godhaa jirra nuyi? Maatii keenya gidduutti maal godhaa jirra laata nuyi? Ijji Waaqayyoo nu taazzaba. Waan feerii hin taane yommuu nuti goonu yookiis wanta seera hin taane yommuu nuti raawwannu hin gadda Waaqayyo. Garaa Waaqayyoo ganama kana nutti gaddamu nutti gammadaa laata? Ofa ilaallu firoota koo barii kanaan afaan buleen mataa sin dhukkubsuun barbaadu. Waaqayyo hin arge akka Liyaan hin leellifamin jedha. Tak goonaan ilma isa boqqolloo fakkaatutti kenna Yaaqoob isheenuu ilma isa gaafa argattu Roobel jette Waaqayyo gad deebi'uu koo arge jette. Guddoo turte jibbaan gad deebite. Guddoo turte dhiibbaadhaan gad deebite. Hangafa turte dhiibbaadhaan gara qotisuutti gad deebite. Waaqayyo isa kana laaleetu akka isheen leellifamin argeetu. Hoolaa hennaan Yaaqoob Roobeliin doobarka godhe.
hangafti mana Israa'el hangafti mana Yaaqoobii gosoota Israa'el kudha lamaan keessa hangafi Roobel hangafi immoo akka lubaati akka geggeessaati akka abbaatis Waaqayyo dubartii kana jibbamtuu kana keessaa fuudhee manaaf hangafa kenne. Amma sin ulfoofte itti roobse Waaqayyo hinaafaa lamiti Waaqayyo hinaafaa waan ta'eef itti gadi roobse. Raahel immoo maseena turte jedha. Itti roobse Simoonin deesse Lewii deesse maqaa tokko isaanii hiikaa wajjin maqaa baafte. Yihudaas deesse. Lewiin hin maxxana kan jedhu hiika qaba. Isheettis hin maxxane abbaan mana. Lewiin immoo warri gara Waaqayyoo taatan as goraa innaan gara Waaqayyootti kan maxxanedha Lewiin. Seenaa isaanii yoo dubbistan. Yihudaan immoo karaa bakkalchi barii sun bakkalchi guddaan sun keessaan dhufu karaa ilmi Waaqayyoo inni fayyisaan biyya lafaa ibsu sun keessaan dhufu filatame akkasidha. Mana Israa'el keessa namooti mirxii ta'an yookiin filatamoo ta'an kan isaan dhalatanii dubartiin leellifamee jirtu kanadha. Firoota koo anaan namni leellisutti kan jettan jirtu laata. Intalli tokko dur na yaadadhaan wajjin tajaajilti namni badaa dubbisuun barbaadu. Isheen immoo hundumaatti rarraati. Guddoodhas furdoodhas namni ishee dubbisuu baay'ee barbaadu hin jiru. Hundumaa dubbisti humnumaan dubbisti. Ani immoo na cannaqa. Sanam dubbisuu dhandhaan qabne kana. Namoonni tokko leellifamee jiraanna biyya lafaa kanarra. Utuma namoonni nun leellisiin tajaajilla. Utuma namoonni nun barbaadiin tajaajilla. Nu waameera, nu dibeera, waanuu godha, waanuun godha waan ta'eef. Nu waameera, nu dibeera, nu fileera, waanuu godha, waanuun godha waan ta'eef. Tuma garaan nama baay'ee nun barbaadin Waaqayyo waan nu barbaadeef Waaqayyo iddoo sanaan nu ga'e. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Karaa koo keessatti waan yaadadhu waan baay'een qaba. Asitti odeessuu nan barbaachisu. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo amanamaadha. Namoota biyya ormaas jirtan biyya keessa jirtan mana keessan keessallee jirtanii buleettota koof obboloota koo namni dhandhaa isin hin qabne mikinaata isaa sababii isaas kan hin beekne waan gootan illee kan hin qabne ofumaa duuluma seexanaa ta'ee namoonni jibbamtanii ansiin jaalladha amma du'aatti fannoo irratti siif of kenneera siin jedha Waaqayyo. Dubartiin mana keessattan jibbama jettu. Namichi mana keessattan jibbama jettu. Waajjira keessatti ollaa keessatti lafa hojii hojjettutti jibbama hin jettu. Waaqayyo gooftaan maccaa si jaallata. Namni kun ol jaallates buna shinii tokko darbaa maal nuu godha. Namni kun ol jaallates buddeen garaa bira darbaa maal nuu godha. Waaqayyo garuu yoo nu jaallate lubbuu keenya badisaa oolcha. Du'a bara baraa oolcha dheekkamsa oolcha. Ija diinaa duratti immoo kunoo Waaqayyoon badhaasa. Dubartiin kun ol jettee waan baay'ee dubbattee keessa ooluu isaan dhaqu. Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqa hinaafaadha. Haa kadhannu. Garaan koo danda'ee nama amanatu taatadhee aradhee dhaqee marta fingatu hankoosii dhawaan hundumtu
garaan koo danda'ee nama hin amanatu. Haradhee tatadhee dhagee martabiin gatu. Hankoosii dhawaan hundumtu. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Garaan koo danda'ee nama hin amanatu. Tatadhee haradhee dhagee martabiin gatu. Hankoosii dhawaan hundumtu. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Hallelujah. Holla bahada nama nama galera dabora nama shalara dabora nama gasadiya. Garaan koo danda'ee nama hin amanatu. Haradhee tatadhee dhagee martabiin gatu. Hankoosii dhawaan hundumtu. Hallelujah. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Kanaafuu keessi koo madaadata. Gochaan sana keessaan badu mararteen gooftaan. Hallelujah. Hallelujah. Uddee gooftaan cal jedhii hin iyyinii gooftaan darbaa. Yeroo jedhanii namicha moofaa uffatu ijji jaamaa lafarra foqoqee taa'u dukkana keessaa iyyu dhaabattee dhaggeeffatte isaa gara koo dhufutte ija isaa agarsiifte gammadee akka riyaasaa miila wal qixxeeffatee fagoof dhiyootti argee karaa beekee nama beekee addaan baasee akka deemu goote. Gooftaa ifa nama agarsiiftu. Warra dhiphina keessa jiran ifa akka agarsiiftuuf sin kadhadha. Waan baay'eedhaan dukkana kee ta'anii. Warra wacanii, warra wawwaatanii. Warra du'aa hin du'uuf hin jiraatu isaanii hin beekne du'aaf jireenya gidduu dhaabatanii gara keetti iyyani. Ifa akka agarsiiftuuf sin kadhadha. Dubartii garaan ishee madaa'e. Dubartii abbaan nuffee akka manaa baasu wayitti kenne. Dubartii abbaan manaa akka qodaa cabduu lafa kaa'ee ofiisaaf kan biraa fuudhe. Ati immoo kana hundumaa teessee madaalteetu ishee badhaafte. Haadha ijoollee, haadha korommii, piilaarii Israa'el goota. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Yeroo garaan namaa cabu, yeroo achi qabamani, yeroo achi dhiibamani, yeroo irraanfatamani, yeroo fayyaatti namni nama wallaalu ati jirta. Ati jirta. Ati hin geddaramtu. Ati hin geddaramtu. Baay'ee natti tolta. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Maqaan kee olola jedhu. Gooftaa baay'een biyya lafaa kanaa keessaa isoleet ta'anii achi qabamanii dhannaa dhabamanii tuffatamanii ceephaa'amaa jiraatu. Dubbachuuf afaan hin qabanii, yeroos hin qabanii. Yerootu isaan hin dubbachiisu, jireenyatu isaan hin dubbachiisu, haalatu isaan hin dubbachiisu. Garaa isaanitti gubatu. Isaan kan akkati fayyiftuuf sin kadhadha. Isaan kanaaf akkati ootu, isaan kanaaf akkati falmitu, isaan kanaaf boolla gubannaa keessa akka isaan baaftu, Israa'eliin boolla abiddaa keessa akka baafte, gidiraa waggaa 400 olii keessaa yaaftee biyya dhaalaatti akka isaan dirrisiiftee laga isaan ceesifte, isee garaansee gaddee gola keessa, mana namaa keessa, mandara namaa keessa, waajjira keessa, biyya ormaa keessa, biyya halagaa keessatti
cabdee teessu kana hundumaa akka ati ilaaltuuf sin kadhadha. Gooftaa mana kam keessa iyyuu jiraatanii ati isaan beektaa. Haala kam keessa iyyuu jiraatanii ijoollee kee ati isaan beektaa. Isaanis si beeku sagalee kee walii gala fooliin keessan galanni siif haa ta'u. Ani dadhabaa cubbamaa kanas na gargaari. Ijoollee kee hoolota keeti kee malee hafanii barbaacha malee hafanii yeeyyiin butuuf itti maraatu isaan eegi. Biyya nagaan oolchi. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeemsu nagaa isaas guutummaatti niif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeetti kaameeraa Raabseenaa Darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Namni yoo si leellisu ta'e inni si jaallata. Inni dhimma kee qaba. Shakin jedhi. Guyyaa gaarii.